Ufata kabajamtoota aangoota mootummaa olaanaa abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa, qeerroo gaachana Oromoo hundaa. Kabajamtoota uummata magaalaa Amboo naannawaa ishee, kabajamtoota keessummoota waamichi isiniif taasifame hundaa. Uummata bal'aa Oromoof dhaabni kee ergama guddaa uummata Itoophiyaatiin itti kenname milkeessuuf waadaa yeroo itti galletti uummata magaalaa Amboof naannawaa ishee waliin taanee kutannoo qabnu uummata biyya keenyaatiif ibsuuf sirna qophaa'e kanarratti argamuu kootiif gammachuu guddaa natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Ulaawwan fedhii yeroo dheeraa uummanni keenya seenaa biyya kanaa gara boqonnaa hammattummaaf miira jaalalaa cimaatti ceesisuuf agarsiisaa ture hojiitti jijjiiruudhaan ga'umsa itti gaafatamummaa fudhachuuf milkeessuutti dandeenye arganneera. Qabsoon kee qabsoo mootaa akka ta'uuf tarsiimoo keenyeen injifachuun danda'ameera. Iccitiin injifannoo keenyaa seenaa darbe lakkaa'uu qofa odoo hin taane of duratti fageessinee ilaaluudhaan jijjiiramaaf tokkummaadhaan hojjechuu keenyaan. Haa ta'u malee injifannoon keenya guutuu ta'uu kan danda'u itti gaafatamummaa nutti kenname waliin taanee fiixaan baasuu yoo dandeenye duwwaadha. Ilmi kan abbaa caalu yookaan kan abbaa dhaalu akka jedhamu daandii qabsoo keenya galeessaa qabannee injifannoo amma argametti odoo hin quufin seenaa haaraa hojjechuudhaan egeree dhufuuf riqicha ce'umsaa hin raafamneef hin diigamne kaa'uudhaaf sosochii uummata naannoof biyya keenyaa cimsinee itti fufuu qabna. Imalli jijjiiramaaf jaalalaa eegalle utubaaf dagalee mataa ofii kan qabu naannoo keenya Oromiyaaf biyyi keenya Itoophiyaa imala jijjiiramaa irratti argamu. Imalichi naamusa cimaaf sirnaan hoogganamuu barbaada. Tibbana taatee addaa walirraa fuudhiinsa baallii karaa nagaaf dimokiraataa ta'een raawwatame bu'aaf agarsiistuu imala kanaati. Sababni isaas sagalee uummataa dhaggeeffatamuu kan mirkaneessedha. Uummanni keenya qabsoo taasisaa ture keessatti bilchina siyaasaa mul'isee daran cimsuudhaan milkii haaraa galmeessuuf isa galeessaa caalaa warraaqummaa addaatiin socho'uun nurraa eegama. Uummanni keenya utubaa imala jijjiiramaaf biyyaaf naannoo keenyaati. Mootummaan keenya immoo dagalee murteessaa humna misooma nageenyaaf dimokiraasii ijaaraa jiruuti. Tokkummaan keenya immoo iccitii milkaa'ina keenyaati. Hiyyummaan doofummaaf walittaafummaan dhaadannoowwaniif geerarsa bareedaan hin injifataman. Maqaa gaarii biyya keenyaas dadhabbiif ifaajjii nama dhuunfaaf gareetiin alatti eegsisuuf kabachiisuun hin danda'amu. Har'a dhaalannee kaleessa yommuu yaadu waan arginuuf lakkoofnu hedduutu jira. Seenaa himachuufis ta'e dubbachuuf bareedu akka uummataatti ni qabna. Akkasuma immoo carraawwan gaarii nu lamaan baay'eetu jiru. Garuu seenaa keessa har'aaf ka'umsa yemmuu ta'e malee bu'aa ta'ee nu tajaajiluu hin danda'u. Kanaafuu quuqqaa galeessaatiin
godaanni fofoqachuu keessaa baanee jaarraa tokkummaa cimaa ijaarrachuu qabna. Kana ta'uu baannaan warra seenaa himaa baratu malee warra seenaa haaraa hojjetee dhaloota eegaluuf dhaalchisuu ta'uu hin dandeenye. Waggoottan dhibbaa sirna garaa uummata Oromoo haqni akka hin jalan dhugaan akka hin himanne nama qofaaf osoo hin taane lubbu qabeeyyii naannoo keessatti jiran illee karaa akka hin miidhamneef tumaalee seera addaa qopheessuudhaan kan eegu ture. Beellada keessaa seera fardaa, muka keessaa kabaja odaa, iddoo araaraa, gaaddisa mudaa akka fakkeenyaatti yoo kaasne Oromoon tumaalee adda addaatiin hoogganaa akka ture ilaaluun ni danda'ama. Namni ajjeesaa akka hin nyaanne karaa ilmallee akka fayyadaman sirni falmu kun jaarraa keessatti hooganaafis barumsaaf dafaa gaariidha. Ilaalchiif gochuu mataa fi malle bakka boonsa guddaa itti hiree jiru kanatti duudhaalee kaleessaa akka barumsaatti fayyadamuudhaan qabsoo cimaa uummata bal'aa hirmaachiseen dura dhaabbannee falmuun yeroo isaa har'aaf ammadha. Kabajamtoota aangoota mootummaa olaanaa, kabajamtoota uummata magaalaa Amboof naannoo